Aartistii jaalatamaa fi beekamaan aartist Adam Muhammad wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan jecha har'a immoo odeeffannoo gaarii fi hedduullee kan nama gammachiisu isinii qabadhee dhufeera. Egaan daawwattoota keenya hundumti keessaniyyuu amma dhumaatti na wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu egaa chaanaalii keenya kana sabskiraayib gochuun dagatinaa, akkasumas illee viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hundisaa irratti illee sheer godhaa. Viidiyoo kana yoo sooshaal miidiyaa qabdan hundisaa irratti sheer godhan aartistii keenya jaalatamaa kanallee fayyaduu waan danda'uuf gama viidiyoo keenyatti osoo hin darbiin dura viidiyoo kana immoo laayik godhaa. Sooshaal miidiyaa qabdan hundisaatti illee sheer gochuun dagatinaa isiniin jecha gara viidiyootti sinaa dabarsu. Akkuma beekamu egaa aartistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Adam Muhammad hundumti keessaniyyuu beektu jechuudha. Dhiyeenya kana kan sooshaal miidiyaa kana rarraasaa jirudha jechuudha. Aartistiin keenya kuni aartistiin jaalatamaan kuni kanaan dura wallee hedduudhaan illee uummata bukkeetti beekame akkasumas jaalatamummaa hedduu kan qabudha jechuudha. Aartistiin keenya kuni wallee dhiyeenya kana dhufeen shubbituu kan jedhu gara viiyuu miliyoona 10 olii kan argatedha jechuudha. Aartistiin keenya kuni akkuma beekamu egaa viidiyoo sanas yuutuub chaanaalii mataa isaatii irratti kan gadhiifatedha. Aartistiin kun yuutuub chaanaalii mataa isaatii irratti illee gara viiyuu sabskiraayibarii 100,000 ol kan argatee fi uummata bukkeetti illee hedduu beekamtii kan argachaa jirudha jechuudha. Aartistiin kun egaa aartistii keenya kana durumaa kaastanii hundumti keessaniyyuu beektu aartistii sirba jaalalaa, sirba hedduullee, sirba nagaa, sirba baay'ee namatti tolii fi baay'ee nama kakaasan illee kan baasaa turedha jechuudha. Aartistiin keenya kun egaa akkuma beekamu dhiyeenya kana torban darban keessaa aartistiin kun wallee bareedaa fi hedduu kan namatti tolullee tokkollee gadhiisee ture jechuudha. Innis mata dureen isaa koloolee kan jedhuu fi uummata bukkeetti illee hedduu jaalatamummaa kan argatedha. Amma ammaatti viiyuunsaa guyyaa afuritti 300,000 oliin kan ilaalamee jirudha jechuudha. Walleen isaa suni akkuma beekamu egaa wallee isaa sanas yuutuub chaanaalii mataa isaa irratti gadhiifate jechuudha. Aartistiin kun akkuma beekamu egaa aartistiin keenya jaalatamaan kun immoo amma immoo wallee haaraa vookaalii bichaate yookaan sagalee bichaate kan kiliippii hin qabnee dhufee jira jechuudha. Aartistiin keenya kun mata dureen isaa akkuma fuuldura argaa jirtan magaal qalloo kan jedhuu fi aartistii Adam Muhammad wallee bareedaa kanaan akkasumas yeedaloonsaa illee baay'ee kan nama hawwatuun dhufee jira jechuudha. Daawwattoota keenya viidiyoo kana isaa argattu kan jedhuuf yuutuub chaanaalii mataa isaa dhaqaa sabskiraayib godhaa achi jalaan argachuu dandeessu jechuudha. Aartistiin keenya kun sirba haaraa isaa kanatti baay'eellee akka uummata bukkeetti jaalatamummaa ittiin argatullee abdii qabna. Kanaafuu hundumti keessaniyyuu sooshaal miidiyaa qabdan irratti viidiyoo kana immoo sheer gochuun dagatinaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irra qabannee dhufnee kana ture amma dhumaatti waan nu wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jecha. Odeeffannoo kan biraa walitti deebinutti gama kiyyaan nagaatti.